Saani maqaan koo Alamtuu akka joraa dhufta. Maaltu si himte? haadha manaa obboleettii kiyyaa tokkodha. Asirratti wallagga irratti Itoophiyaa footoo obboleessaa keessatti qabattee isa macaafashaa qaba san taa'ee amma baay'ee namni waaqayyoo namni boorsaa keessaa footoo qabdan neefiti kootu karanatti makaradhaa fidan jedhamu. Abdannaan footoo san turanii kayyoos dhufee amma fayyitee biyya wallaggaatitti amma oduu amma ture fayyitee nagaa galbii fayyiti ishee maatii isheetitti nagaa galbii ati garuu dhugaa baay'inaan jedhan eeshii jedheen durbatti deebi'ee nanachi gargaaru yoo sulku quxurii ishee qabaatte bilbilee kutii gaafadhu ammoo sii galtee gaafadhu midhaan qabunas bishaan qabunas meeshanis hin qabunas fi gaafadhu dhugaa waataan hanje eeshii jedhee asii galee bilbilee fi gaafadhee nan gammadee obboleewwattuu akkuma obboleessi kiyya sun wajjin dhaladheetti haadha manaa obboleessaa kiyya sanis wajjumaan dhaladhee kanaaf fan galateeffadha waaqayyoo kanaaf galateeffadha jedhaa munaassanis amma galeetoo bilbilee gaafannaan midhaassan hamma hojjetee torbee irraa hoo namni waaqayyoo sitti naa kadhatusan dubbadheera dhimmaan kun garuu baay'ee dubbachuu dadhabe waan ta'eef ji'a sadii ani eeggan biyya wallaggaa dhaqee ishii argee too malee ji'a lamaaf torbee lama duraanitti torbee lama ji'a sadiitti osoo midhaan hin qabmasin osoo bishaan hin qabmasin katteeche suni amma midhaan sanis qabmasteerti bishaan sanis dhugdeerti nagaadhaan jette obboleecha amanuu dadhabeen haadhatti kennedhee hamma ishiitti kennameen amma gaafannaan qabmasteerti bishaanis dhugdeerti midhaanis hin teechi nagaan lafaa kaatee teessoo teechi naan jette garuu ijaan hin agarre nan gammade akkana nan gammadetti waaqayyo akka ishiidhaaf maartee asii deemee biyya wallaggaatitti maartee kana kenneefitti isinis warra haadha naa taatan warra obbolaa naa taatan warri haadha koo naa taatan naa galateeffadhaa inni sinuuf jedha naa galateeffadhaa ammallee mooyyuu xiqqaan jedhu guddaan jedhu xiqqaan as keechaa guddaan as keechaa maatiin ishii maatii lama dubara tokko dhiira tokko qabdi isaan amma haadha koo bira jiran ishiin garuu biyyuma san jirti waan ta'eef ammallee xiqqaaf guddaan ishiidhaaf naa kadhadhaa obboloowwan koo fi naa galateeffadhaa sirriitti kanaaf iyyuu nan gammade bishaan torbee sadi hin qabmasne ji'a sadi hin qabmasne ji'a sadaffaatti bishaan qabmasuu ishiitiif midhaan qabmasuu ishiitiif funyaan kanaan mana akimii hospitaala naqamtee ciiste funyaan kanaan laastigii seenet isaan qaqqabamte limmoodhaan limmoo isa guddaa horii waraanamu kanaan bishaanis juusis bulluqas isatti naqanii ija koon arge dhagee ishii gaafii dhagee to'achu isaan qaqqabamti ture amma nan galee yoonan ji'a lama guutu soon gaafadhu laastigii santeechaa baasnee irra guutus jiraattus jedhanii biyya wallaggaa san keessatti gaxariidha ishiin haati ishii kan itti fudhatte amma mana atama isaanii abboomiinis dadhabeera jedhanii footoo dhiqsiisanii hinduuti jedhanii footoo dhiqsiisanii ishee fudhatanii karaa sa'aatii sadi oofu gateettiidhaan baatanii qaaduusaan baatanii jechuudha galatanii innis maalan godhanee silaa manaa hin qobbaa tirfiini kan ishiidhaa xumurameera jedhee galee manatti adeemte mana isaanitti galee bishootutti jechuudha. Galee kanaan bakka obboleettii koo gamtee firti dadhabdeetti silaa kanuma dhuftee argite sani anis isaa footoo dhiqsiifatanii wajjin galanii jiru. Silaa dirqama kooti wanti irraa qaba waan ta'eef afaan qabu waan ta'eef anis footoo dhiqsiifadhan jiru. Mana footoo wajjin dhaqeetaaf footoo san dhiqsiisne mastaawutii keessa goone nuffee keessa ol keenya galee yaa waaqayyo jaleessa dhugaa ol keenya ati garuu maaloo maatuma ishii kanaaf maaloo yaa waaqayyo footoon kunis dhiqamus homaa miti garuu maaloo yaa waaqayyo ati ishii wajjin ta'ii jedhe bakka isaanii nama biraatitti bilbileetis kadhannaan kadhadhee fi gadhanis hinnaadhaadhaan gaafa tokko asaan dhufeetiniin raajiin namni waaqayyoo kun jiru nama biraa jira guyyaa san footoo san baakkeetu hin gale gaafa lammaffaa kana amma akkaatti naa kadhatame obboleettiin koo naa wayyatte jedhanii ammas immoo fayyina kana caalaa fayyite yoo ishiin bishooftuu mana ishiitti galtu ishii fidee akka dhugaa ba'u waaqayyo naa gargaaru naa galateeffadha.